ijoo oduu guyyaa har'aatiin mormiin guyyaa lammaffaaf yuunivarsiitiilee guutuu biyyattii keessatti itti fufee jiraachuun beekame. Jawaar Mohaammed kanarratti waan jedhe qabam guutuu gabaasa keenya keessaa dhageessu. Obboleessi hoogganaa biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo humna waraanaa mootummaatiin ajjeefame jedhame. Paartiin Bilxiginnaa waraana Eertiraa irratti labsuu barbaaduuf sababa gahaa qabaachuu isaa ibsaa jiraachuun Eertiraan himattee jirti. Kanarratti xiinxala gadi fagoo isiniif qabannee dhiyaanneerra. Sa'a namni alaa manni dhagaa daawwattoota Oromiyaa Niwus Miidiyaa kunneen ijoo oduulee keenya guyyaa har'aatiin waliin turan affeerraa keenya. Mormiin yuunivarsiitiilee keessatti ka'ee guyyaa lammaffaaf itti fufee ministeerri barnootaa Profeesar Birhaanuu Naggaa ergaa barattoonni dhaabbilee barnootaa olaanoo waggaa sadaffaa isaanii xumuruun waggaa tokkoof tajaajila barsiisummaa akka kennan dirqisiisu qajeelfamni bara barnootaa 2019 irraa eegalee hojiirra ooluu isaa himaniin booda Sanbata kaleessaa akkasumas guyyaa har'aa yuunivarsiitiiwwan mootummaa tokko keessatti barattoonni mormii dhageessuu isaanii waazeemaa raadiyoon gabaasee turuun yaadatamaa. Dhaabbilee barnootaa olaanoo mootummaa mormiin barattootaa itti ka'e keessaa yuunivarsiitii Amboo, yuunivarsiitii Bulee Horaa, yuunivarsiitii Arsii, yuunivarsiitii Salaalee, yuunivarsiitii Madda Walaabuu akkasumas yuunivarsiitii Dirra Dhawaa kan jiran ta'uu raadiyoon kun madda isaa waabeeffachuun beeksiseera. Barattoonni mormii dhageessaniin himannaa isaanii keessaa barattoota leenjii ogummaa barsiisummaa hin fudhatiin tajaajila biyyaalessaa barsiisummaa kennuu jedhu fudhatama hin qabu kan jedhan akka jiru gabaasichis tuqeera. Profeesar Birhaanuu Naggaa dheengadda mana maree bakka bu'oota uummataatti dhiyaatanii qajeelfamni haaraa kana irratti ibsaa kan kennan yoo ta'u, eebbifamtoonni digirii duraa waggaa tokkoof koorsii mala barsiisummaa fudhachuun barsiisummaadhaaf dandeettii akka qabaatan agarsiisanii turani. Odeessaa keenya itti aanuun obboleessi hoogganaa biiroo barnootaa Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo humna waraanaa mootummaan ajjeefamee jedhame. Dambal Bariisoo kan jedhamu obboleessi Dr. Tolaa Bariisoo milishaa fi humna addaa Oromiyaatiin gaarii irraa osoo jiruu rasaasa 3 rukutanii saamanii guyyaa dheengaddaa kan du'e yoo ta'u, boodarra obboleessa Dr. Tolaa ta'uu eega beekanii booda wal nyaachaa jiru jedhame. Magaalaa Meqiitti dhumaatiin deemaa jiru sababa tokko malee humna saamichaaf bobba'een waggaa 7 adeemaa ture kan jedhu gabaasichi. Hadda maatii kaabineellee galaafataa jira. Ibiddi kun mana nama hundaatu seenee jira jechuun Jawaar Mohaammed toora fuula feesbuukii irratti qoodeera. Odeessa keenya itti aanuun Itoophiyaan yaada ulaa galaanaa argachuu jedhuun Eertiraa irratti waraana labsuu jirti jechuun ministeerri odeeffannoo biyyattii Yemaanee Gabra Masqal ibsaniiruun paartiin Bilxiginnaa waraana Eertiraa irratti labsuu barbaaduuf sababa gahaa qabaachuu isaa ibsaa jira jechuun ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yemaanee Gabra Masqal fuula tiwiitarii isaa irratti maxxansee jira. Addaan hin kutin humna ulaa galaanaa walaba ta'e argachuu fi humna waraanaa galaana diimaa irratti ijaaruu qabna jedhanii dubbii summaa'aa labsuun walabummaa Eertiraaf arrabsoodha jechuun Yemaanee Gabra Masqal fuula X isaa irratti maxxansanii jiru. Paartiin Bilxiginnaa waggoota lamaan darbaniif waraana Eertiraa irratti labsuu barbaaduuf yaada uummataa hubachuu fi gocha seera qabeessa of tiksuuf fudhatame fakkeessuuf hojjechaa ture kan jedhu Yemaanee Gabra Masqal fooramii imaammata alaa jedhu irratti yuunivarsiitii Finfinneetti qophaa'e irratti ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Geediyoon Ximootiyoos gochaa Eertiraan yeroo dheeraaf Itoophiyaa nagaa dhowwuuf hojjettu jedhu dhiyeessanii ture. Dr. Geediyoon waltajjii ambaasaaddaroota dabalatee dippiloomaatota biyyoota garaagaraa irratti hirmaatan kana irratti dhimmoota yeroo gaanfa Afrikaa ilaalchisuun ilaalcha fi imaammata mootummaa Itoophiyaa dhiyeessee jira. Yemaanee Gabra Masqal dubbii Dr. Geediyoon Ximootiyoos dippiloomaatotaaf dhiyeesse kanaaf deebii kan kennan yoo ta'u, Dr. Geediyoon Ximootiyoos fooramicha irratti sarbama Eertiraan tokkummaa daangaa fi walabummaa Itoophiyaa irratti raawwattu ilaalchisee ejjennoo mootummaa federaalaa tarkaanfii fudhachuurraa of qusachuu agarsiisuun yeroo hunda akka ittiin fufnee fi kan daangaa hin qabne godhamee fudhatamuu akka hin qabne himanii turan. Dr. Geediyoon Itoophiyaan foxxoquu Eertiraan duraa fi booda sababii qabeenya buufata Asab irratti baafte olaanatiin dhimmi Asab dhimma ijoo mootummaa federaalaatiin dursi kennamuuf akka ta'es ibsaniiru. Muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmed dhiyeenya paarlaamaatti yeroo dubbatanitti ulaa galaanaa Asab akkamiin dabarfamee akka kenname sanada tokkollee argachuu akka hin dandeenye
dubbatee ture. Yemaanee Gabra-Masqal maxxansa isaa Sadaasaa 15/2025 kanaan Itoophiyaan ulaa galaanaa walaba ta'e argadha jechuun paartiin Bilxiginnaa seenessa kana irra deddeebiin dubbataa jira jedhame. Itti dabaluun himannaan Eertiraa irratti dhiyaatuu fi Isaayyaastuu Itoophiyaa jeeqa jedhu dhugaa irraa kan fagaatee fi Eertiraan biyyi xiqqoon kun waggootaaf biyya guddaa hangana ga'u jeequu dandeessi taanaan humna addaa qabdi jechuudha kan jedhe. Yemaaneen wal dhibdeen naannolee Itoophiyaa keessatti deemaa jiru rakkoo bulchiinsa mataa isaanii irraa kan maddedha jedhaniiru. Ulaa galaanaa Asabii fi waa'ee waraana Itiyoo Eertiraa ilaalchisee akkamiin akka raawwatame ragaan jiraachuu kan himan Gabra-Masqal waliigalteewwan raawwataman jedhanis ibsaniiru. Ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yemaanee Gabra-Masqal waraanni walabummaa Eertiraa waggoota 13 ture kan ta'e Itoophiyaan gama tokkoon federeeshinii fakkeessaa Eertiraa bulchaa gama biraan ammoo maqaa federeeshiniin seera addunyaa ifatti cabsitee Eertiraa waan ofitti dabalteefidha jedhaniiru. Labsiin federaalaa yeroo sanaa mataan isaa mirgi Eertiraan koloneeffannaa irraa bilisa ta'uu kan ifatti hin sarbu ture jedhaniiru. Gochaan seeraan alaa jalqabaa keessatti ga'ee Itoophiyaan qabdu Eertiraan humnaan ofitti dabaluu fi ajandaa babal'ifannaa osoo addaan hin citin kaastudha jechuun himatan. Kun sababa biyyoonni lameen yeroo hedduu irratti walitti bu'aniif keessaa isa tokko akka ta'es ibsaniiru. Dabalataan Eertiraan sababa wal dhabdee hin barbaachisne gaggeessitoonni Itoophiyaa irraan gahaa turanii fi ammas itti fufanii jiraniif gatii guddaa baasaa turteetti jedhaniiru. Yeroosis ta'ee maqaaf kana kaasan malee kaayyoon isaanii Asab qabachuu ture jechuun himatu. Kaayyoon waraanichaa yeroo sana daangaa irratti wal dhabame sana fudhachuu qofa hin turre jechuun torban jalqabaa waraanni eegale yeroo sanitti itti aanaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa kan ture Kedaalamuu hawaasa Itoophiyaa Waashingitan DC walitti qabee ergaa yeroo dabarsu Asab qabachuun gooroo waraanichaati jedhee dubbateeras jedhaniiru. Waraanni Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti yeroo san gaggeeffame lubbuu kumaatamaa galaafateera. Yemaaneen yeroo waraanni marsaa sadaffaa Baadimmeetti jalqabe biyyoota lamaan gidduutti ka'u Itoophiyaan marii Ameerikaa fi gamtaa Awurooppaan magaalaa Aljeesirratti qophaa'e tokko adda kuttee turte. Yeroo san humni waraanaa Itoophiyaa haleellaa jabaa Asab irratti geggeessuun miidhaa gurguddaa qaqqabsiiseera kan jedhan Yemaanee Gabra-Masqal Itoophiyaan waliigaltee dhukaasa dhaabuu sana booda waliigaltichatti mallatteessite kan jedhan Yemaanee Gabra-Masqal haleellaa qilleensaa irraa akka dhaabbattu pirezidaantii Ameerikaa kan turan Biil Kiitiin gidduu galuun bara 1998 waliigalteen mallattaa'e jedhaniiru. Waliigalteen teeknikaa kunis waliigaltee Aljeersii mallattaa'e karaa Itoophiyaa cabe jechuun waan yeroo sana ture himatu. Kun hammam dhugaa akka ta'e gama Itoophiyaan ibsamuu baatus Itoophiyaan waliigaltee Aljeersii akka kabajjuu fi Eertiraan hanga ammaattiyyuu daangaa ishee akka sarbaa jirtu himatti. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa waa'ee Eertiraa maal jedha? Dhimmoota akka ka'umsaa wal dhabdee biyyoota lamaanii gidduu Dr. Geediyooniin kaafaman keessaa tokko jiddu seentummaa mootummaa Eertiraan dhimmoota keessoo Itoophiyaa irratti raawwattu jedhaniiru. Mootummaan Eertiraa dhimmoota siyaasaa keessoo Itoophiyaa irratti ejjennoo qabaachuu fi yaada dhiyeessuu akkasumas dammaqinaan hirmaachuu dabalatee akka waan mirga qabduutti itti dhaga'ama jechuun mormii isaanii akka agarsiistutti deeggaraniiru. Kana malees hooggansi mootummaa Eertiraa humnoota Itoophiyaa irratti dubbii barbaadan hunda ofiisaa akka meeshaa dhiyeessuuf fedhii akka qabu kaasuun himataniiru.